Sumayyaa fi Roozaan fataa dhugaa Saayidoo xiqqii qabsiisan jechuudha. Daariima qabatee jiran siniin jedha. Saayidoo. Birrii miliyoona 2 jedhan sanaa manni hin bitamne jechuudha kaa jara keenya. Muudiitti qabatanii deeman iddoo sanaatti ni jedhani. Saayidoon garuu bareera. Hin sobdaa jedhina Roozaa geessanitti addaan hirmaattanii. Waama manni bitame tokko illee hin jiru. Sobadhaa jedheeni sagalee yeroo erguuf aggeessanii turtanii. Isaan immoo kunoo shirri jalqabanii jechuudha. Silaa Sumayyaan ofiima ishii bashannanuu barbaadde durayyuu hin bashannantisi. Yookaan immoo qofaa ishii bashannanti turte. Roozaa faana hin deemtu. Akka yeroo tokko Harariin deemne isheen. Harariin deemtee bashannanteetti. Innaa amma garuu an akka qottee jechuudha birrittiidhuma sanaanii shir jedhaa yeroo hin jedhaan. Saayidoo aarsu kun immoo Saayidooma aarsanii Saayidoo irratti muudii qabachuufidha. Amma nageenyaa si caallaa akka barbaanisitti taphannaa jechuudha. Sumayyaan illee haa jettu Roozaadha malee. Roozaanii Sumayyaa dhageessanitti Sumayyaan mana Roozaa guyyaa tokko bulteetti. Afaan ishiitiin dubbatte viidiyicha dhaggeeffattanitu yoo ta'e. Mana Roozaa guyyaa tokko akkam bulee Saayidoon hin beeku. Amma yoo dhagee Roozaa hin aggataa jette. Aggatu jechuun butu. Roozaa butee dhoskeetu gaafataa kana yoo dhagahee. Dhugaadha kaa? Butamuu qabdi, aggatamuu qabdi. Roozaan dhugaa dubbachuudhaaf Sumayyaa mana ishii bushitee diriirfattee otoo waan tokko hin godhinii Saayidootti illee hin himin ijoollee illee hin argin deebistee gashitee faana shirshir jette jechuudha. Roozaan xalaata Saayidoo tokkoffaadha. Diina dhugaa waaqa diina Saayidooti. Maaliif isheen Sumayyaa achumatti jajjabeessaarti, achumatti deeggaraarti, achumatti bashannansiisaarti. Amma bashannanichi kan guyyaa meeqaatti argitaniittu? Adaamaadha guyyaa tokkoon hin bahanii. Achi immoo Bishooftuu dhufani. Bishooftuus guyyaa tokkoon hin bahani. Guyyaa amma kana uffata iyyuu hin arginesin. Uffata meeqa uffatte Sumayyaan? Shaarbii meeqa uffatte? Roozaa libbi hin jenne garuu tokkumaan waraabamte ta'e beeku. Sumayyaa garuu uffatoota garaagaraa uffattee viidiyoo sana keessatti. Kana jechuun viidiyoon sun guyyaa tokko waraabamne jechuudha. Guyyoota garaagaraa waraaban yeroo bashannanan walitti idiit godhanii gadhiisan. Annaa Sumayyaanii Roozaanii guyyaa hamma kana Adaamaa iddoo Saayidoon jiru dhaqxee as dhuftee Bishooftuu bashannantee kana hundumaa Saayidootti itoo hin himiin faana bashannanaa baate jechuun maalidha? Diina Saayidooti. Kan biraa immoo Saayidoo fi Sumayyaan illee akka wal argan waanuma tokko hin taphattu isheen addaan baasti addaan fageessiti malee dhugaan sin hin jedha. Silaa namni akkasii yoo gidduu galee wanti dhufes fudhatee rakkoon yoo dhufes fudhateetu Roozaan Sumayyaa faana gaatu. Sumayyaan waanuma fedhe afaan keessa iyyuuma nyaatte jechuudha. Waan nyaatan sana argitanitti waan isheen jettu karaa simbirri nyaattee afaan si kaa'aa jetteenna Roozaan rakkoon qabu jetti. Akkasuma jechuu isheedhaan galle bara. Waanuma isheen afaan keessee waan isheen nyaachiftu iyyuu maaltu beeka. Garuu Roozaa kana Sumayyaan of jala gashattee koloneeffattee jirti akka ajaa'ibaa jechuudha. Akka yeroo tokko yeroo jalqaba yaadattu yoo ta'e Saayidoodhaan sittiin heerumattee qubeellaan bitamee maali achi gidduudhaan immoo erga Sumayyaan jechuudha waamtee kaaffeetti faana haasoftee achiin deebitu Sumayyaadhaan azanaa Sumayyaa irratti hin heerumu minaamin erga gaafa jettee Roozaanii Sumayyaa jala galte jechuudha. Harka Sumayyaatiin baane erga gaafasitti jaluma naannofte jechuudha. Daaddeema jala deemti. Ashkarii Sumayyaati, ergamtuu Sumayyaati, fakkaattii Sumayyaa, obboleettii Sumayyaa jechuudha. Tokkomadha. Lamaan isaaniiyyuu tokko. Bakka waan Saayidoo aarsu malee hojjettu Roozaanis. Roozaan silaa duree eenyutti dhiyaate turte? Roozaan kun Saayidoo akka obboleessa koo yoo maal ta'u baatellee obboleessa kooti jetti. Garuu obboleettiin akka kana
haadha manaa fuudhee olii gad deema. Yoo xinnaate guyyaa hamma kana keessa guyyaa tokko Sa'idoo silaa hin bulu. Iddoo sana silaa hin bulu, hin ka'u, hin bashannanu. Amma kana keessatti akkumatti Sa'idootti bilbiltu abdee mana fincaanii argitee hin beektu. Miseejii hin barreessitu yoo silkii ta'uu baate. Miseejiillee hin barreessituufi. Sa'idoo iddoo akkasii jirraa dafii kottutu itti Sa'idoo maqaa amma qilleensarra keetu ungaanas miti Yamaniyyuu qilleensarra kee deemaa ture. Isheen maalumaaf guyyaa tokko Sa'idoof Sumayyaa fuulaa fuulatti walitti agarsiistee dhugumaa jara wal agarsiisuuf aarsaa kaffaluushii maa hin hubachiisne uummata kana otoo nama taate. Koshkosheen kun zim jettee afaan deemte funaannatti malee waan Sumayyaan itti kennitu. Innaa tokkoffaa indaama amma immoo rakkoo guddaa kan uumaa jiru akka Salaam jechuudha. Roozaadha. Akka Salaam baqa. Tamasaasaayi Salaam taatetti sijjamar mana Salaam ayitee biddeenis nyaattee maalis nyaattee ta'e waan ta'eef afurri isaanii tokko ta'eera hundi isaanii ayinataa tokko sadan isaanii jechuudha. Roozaanis gosuma isaanii taate. Salaamillee ergit gootee inqici gootee Sumayyaanii Sa'idootti araaramuu hin dandeessu. Sababni isaa Sa'idoonii sobeeraanii miidheeraanii baqa hin danda'amu kana booda jette. Ritanitti miti daangaa keesseedha. Sumayyaan immoo Salaam waan jette hin dhageesse. Baqa nuuf firadha nu maatiidha jette. Nuuf fira nu maatiidha jette. Kanaafiyyuu ishiin kunis immoo akkuma jara isaanii fakkaatteetu jaruma faana jara deeggarti. Jaruma jala deddeemti baqa. Kanaafiyyuu Roozaan waanuma gaarii tokkollee hojjettee hin beektu. Sanumaa itti wantinirra na bashannananii qaansa maanni wantinii sana yeroo deemanii bashannananii tuma guyyaa tokko waan gaarii hin hojjetinii yoo du'eeyyuu as keessatti jechaa turte. Sodaachaa turte otoon kufee hojjettee jechuudha bishaanicha keessatti. Guyyaa tokkollee waan gaarii hojjettee hin beeku jechaa turte. Dhugumayyuu guyyaa tokko. Kanaafiyyuu jechuudha amma gaa'uftee immoo akkasitti namiidhee maal ta'e rabbitu beeka maalitu beeka kadi waan gaarii hojjedha hunduma keessanii ishii peephee isiniin jettee amma gaa'uftee na jaallattanii na jibbitanii isiniin jette. Isin garuu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo namni dogoggora eenyumattuu himuu dhiisina maaliif beektu? Yoo isin dogoggora himaa deemtanii guyyaa tokko namni hin sirrata. Guyyaa tokko namni hin qajeela. Garuu sababa nama sana jaallattanii yookaan sababa nama sana baay'ee deeggartaniif dogoggora isaa sirriidha jabaadhu hin jedhina dhugaa dubbachuudhaaf. Silaa nama yoo jaallataniyyuu nama jaallatan dogoggora isaatti himanii sirreessu. Baqa. Namni nama jaallatu yaada keessii sirreessa dogoggora kee lafa sii ka'a. Namni sin jaallanne garuu maal nagashee dandaa ishee dhimma ishee kolfee darba faasati boolla kee bu'uudhaaf adeemtu hin kolfee darba jechuudha. Innaa yoo isheen akkana jetteeyyuu rakkoo akkasii qabdutti waa dhugaa dubbachuudhaaf yeroo hundumaa akka isheen sirriin hojjenne itti himuu qabdu.